Nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii qixaa fi iddoo isin jirtan hunduma keessatti dabalee daddabalee isiniidhaa fi habaay'atu isiniin jechuun jaaladhaa. Hordoftoota Qiddisti YouTube jedhu jalatti kan argamtanii mee har'aa intala Oromoo tokkoofanii daawwala jechuudha. Nan daawwalaaf sababiin ani daawwaluuf immoo waan tokkoon ishee gaafadhaa. Waan ishee gaafadhu immoo naa deebiste jechuudha. Hello, akkam nagaa keedhaa jirtaa? Hundi nagaadhaa? Anis jira nagaa koodhaa isaa galatu. Mi'aata akkamii jiruuf jireenyi kee? Gaariidha miti? Namatti tola. Eeyyee kadhata namaatiif kan barbaachisu nagaadha waan ta'eefi nagaan hundumarra waan caaluuf baga nagaa taate siin jechuun jaaladha lammii kiyya. Mee waan tokkoon si gaafadhamee yeroo muraasaan durallee garuu culma kanaan viidiyoo waraabeen tureyyuu mee amma intarviisii gochuun barbaade mee akkamii si mijata? Rakkoon hin jiru miti? Tole naaf eebbifami. Tole egaa intala Oromoo wayin deemmoo intala lammii kuutii. Mee akkamii atoo huccuun ati uffattee suura kaate kun meeqaadhaan gurguramame? Meeqa akkamii gatiinsaa beektaa? Eeyyee suura kee irratti argin baay'ee bareeda. Sababiin isaayyuu handhuura mul'isaa. Akkasumallee handhuuraa gadittis immoo paantiidha waan ta'eef baay'ee bareedaanis mee isa uffachuu barbaadeen ture. Akkamii beektaa? Baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Mana kan hin jedhamne aniyyuu bakka mataa koo asii gadi dhiiseen jechuudha. Osoo uffadheen bakka naananii bakka sarbaa koo kana mul'isee akkasumas immoo bakka akkasittiidhaan astaatii moo alsaalitii moo waanuma jedhamu sana fakkeessee yeroon ka'u baay'ee natti tolee. Bakka achumaanii ammoo ammas deebisee maalan godhe sitti fakkaatee jira. Surreen jiinsiin tokkodha. Shinni jedhee ciccitee jira jechuudha. Cicciteetu akkasidhaanii sarbaa kana baay'ee mul'isa. Isaas bitee jechuudha. Bitachuu barbaaddaa? Yoo bitachuu barbaadde immoo ani birrii 200 nan bite, birrii biyya alaa keessa jechuudha. Eriyaalii immoo Eetiraarii jedhan sanaadhaanii isaaniin bite jechuudha. Gara birrii biyya keenyaatti yeroo jijjiiramu immoo gara birrii 3,000 fi 2,000 fi akkasii 500 hin dhufaa. Bitachuu qabda, uffachuu qabda, bareeduu qabda. Akkasumas immoo yeroo keetti fayyadamuu qabda. Yeroo kanan bareeddu taanaan, yeroo kanan uffattu taanaan, yeroo kanan dibattu taanaanii rakkisaadha jechuudha. Beektaa dhiirris waanuma akkasii kana barbaada. Maal jechuudha? Maali ani dhiira maayini dhiirri dubara udduu qullaa deemtu barbaada? Dhiirri intala namaa safuu beektudha kan inni barbaadu jechuudha. Garuu yeroodhaaf sitti fayyadamee, yeroodhaaf si wajjin kolfee, yeroodhaaf lubbiyyee koo, damma koo, suusii koo, sii qalamuu, sii du'uu, sii salphadhuu jechuu danda'a. Garuu immoo sobadha malee dhiirri dubartiidhuma safuushii eeggatte, dubartiidhuma qananiitudha malee kan barbaadu dubartii paantii hidhattee suura kaatee poostii gootuu fi karaarra deemtu barbaada. Beektaa dhiironni ammaa jechuudha. Dhiironni ammaa akkasuma kan barbaadan daabbaa jedhan sana. Maal jechuudha daabbaan? Luqqeettuu duubarraa jechuudha. Luqqeettuu duubarraa maal godhaafra? Luqqeettuun duubarraa maal inni godhuufee? Maali ara gudiin bahe? Yeroo salaalanii makiinaan isaanidha. Maaliif isaanidha? Maalirraa fuudhu? Dabbaarraa maalirraa fuudhu? Maali kan dabbaa qabu muluun gaarii isaanitti fakkaata moo? Ani amma samti kan si gaafachaa jiru amma qoy mi'aati maalidha? Mi'aati yoo safuu beekte, yoo safeeffata beekte ani bitachuu miti garuu jechuudha. Gudiidhuma kee ilaaluu barbaadeen ani mee maaniin akkanaa
ilmoo namaa ta'anii safuu gatanii safeeffata gatanii akkaataa ittiin uffatan akkaataa ittiin dubbatan yoo beekan malee maaliin inni qumxaa dhattee harma kee mul'istee handhuura kee mul'istee akka tokko godhattee qullaa kee dhaabbattee suura kaatee poostii na takka ittiin of gootuuf maali? Oromoon safuu beeka safuun beektu ati mee safuun beektuun jedhame amma hiriyaa koo yoo na jibbites na jibbi sittan hima baay'een illee miseejii si barreessu. Intala maalishee intala qabattishee intala qusee maan taate waan taate siin jedhu ani immoo siin jechuun barbaanne kaabboleettii kiyya uffanni kun sirrii miti gilaasha kana uffatteetoo waan ta'e miilla kee kana rurrussitee wanta godhattee sirbita eenyuuf mi'aati kan sirbaa jirtu ergamtoota seexanaaf immoo maa inni mi'aati qomiyaani kan hin siin jedhu nan dhageessu hiriyaa koo dhugaa na dhagaye maaliif akkas taata maaliin akkanatti uffattu amma xurii qeensatti amma kaasii miila kootiitti dhalootan dabalu jetta yeroo dubbattu akkasumatti meeriyee koo maaliin akkanaa maali deebi'uudhumatu nuu caala uffachuudhumatu nuu caala safuudhuma keenyatti deebi'uutu nuu caala maal nuun jedhume maal nuun jedha namni maali mee naman safeeffattu ammannaa takkattu taaltamma dhugum gaala dhaabbattee jireenya nora jettee yaaddamoo akkami mee atennaa gilaasha kana uffattee wanni jettume maali atoo gilaashuma sannaan duratti bishaan lagaa waraabnu harree jala buusnu uffattee deemta. Carqii widdiinan bite birrii widdiin kana bite akkasittiin dubbattanaan jettaa meeqaan bitte maanni maa bitte reessa maa bitte durattuu wantoonni seexanni hojjeta widdiidha gatii nama baasisan beetta mitiya kana seexanatu hojjeta maa inni kana chiinsisti galtee jechuudha surree ciccitichaanaan itti gale akkasuma immoo handhuura ishii mul'ifannaanii handhuura ishii keessaan itti gale jedhee boru seexanni sirraa hayya tajaajilaan sirraa baasuudhaaf yeroo isaa maaliif guba. Wangeela tajaajiluu dhiisee kanaafiyyuu wangeela tajaajilu ganaa si qatqataa hoola ganaa sirraa baasaa hoola maaliif ofirratti moosifta ergamtoota seexanaa uffadhu uffata gaarii kuni gaariidha maalsaa gaariidha ani hiriyaa kee ta'uun barbaadda ani akkan hiriyaa dhugaasii ta'uun barbaadda yoo hiriyaa dhugaa akkaansii ta'u barbaadde yoo seeraan dhuguma waliin deemna naan jettee jiraatteetta yoo ta'e safuu kee eegi harma kee dhofkadhu handhuura kee dhofkadhu sarbaa kee dhofkadhu kana ta'uu baannaan ani hiriyaa kee miti hiriyaan gadheeni nama balleessa eeyyee kaa eeyyee fardalli arreefaanaa oolee dhudhuuffaa baramoo waan ta'e jedhu mitiiree kanaafiyyuu rakkisaadhaanis suuta keessa hiriyaan koo akkasidha hiriyaan koo akkasitti uffattee akkasitti dubbattee akkasitti hidhattee chaampistiikii akkasuma meekaappii akkas goggootii anis nan taasisa jedheenini maatii koo rakkisuu nan danda'a wacii keessatti galchuu nan danda'a harmee koo abbee koo kanaafiyyuu ansi faana deemuu hin barbaadu harmeen koo immoo yeroo baay'ee nama siif hin taane nama boruu keetiif hin taane nama sin gorsine nama yaada hin qabne wajjiniin hin waliin hin baddan rakkattaa boruuf siif hin ta'u naan jettee yeroo baay'ee na gorsiti yeroo namni mana barumsaa deemullee jechuudha saafii wayii keessa dhaabbattee na ilaaltee ni faana akkanaan deemu kanaafiyyuu ani si wajjin deemuu hin barbaadu har'aan kaasee uffata kee seeraan uffadhu yoo sirbitees immoo seeraan sirbi aadaa koo mul'isa safuu koo mul'isa yoo jetteetta ta'e minnifkatiin eeyyee maal jechuudha minnifkatiin naan jechuun waan haasaa jirtu beektaa amma waan haasaa jirtu beektaa hiyyaan akkatti namatti haasaa'i eeyyee kaasii ilaaleen dadhabee miseejisii barreesseen dadhabee ati guddaa keessan jettaa nama tuffattaa kanaafiyyuu minnifkatiin siin jechaa jira miila keessi waliin qabiin gadi qabi dubaroonni yeroo akkasitti surree ciccitaa uffatanii ba'anii dhiirotaadhaanii akka isaan ijjatti deeman godhu akka isaan ijjatti deeman jechuudha baay'ee isaayyuu sittan ka'a malee amma baqqase dhumaati waan ta'eef jechuudha yoo na wajjin deemte na wajjin hin deemte hiriyaa dhugaa kootee jette yookaan immoo yaada dhimma mataa keetiiti kanaafiyyuu amma haati kanaan siin jedhu keessaa jechuudha. Surree kana ofirra baasiitii kirbiti itti caal yookaan immoo ani dhufen itti caal maaliif jennaan uffata seexanaati waan ta'eef uffata seexanaa immoo hin uffatiin ka bakka atachi maal lolaa jirta sila atachi lolaa jirtu kana nasi lolaa jirame ka kanaafiyyuu
uffadhu seeraan siin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo isatti dhiira maal goonee jettu dhiironni yeroo baay'ee waan arganitti waan amananiif iyyuu gaa'elatoo manaa qabanuu sinii barbaadu jechuudha. Maaliif jennaan qaamni keessatti ala jira waan ta'eef jechuudha. Waan hin taanetti dargaggootaan inoofiin siin jechuu jaaladha. Mee akkamii fa'a? Fudhattee moo fudhanne? Ani maali uffadhee dafitee booddee na fudhadha garuu ammaaf jarqii kana bitee waan ta'eef uffachuun qabame. Uffachuun qaba maaliif akka zetta reekoo maaliif akka zetta malaaf yaaddu amma bareedu yoo ta'e amma mul'addu yoo ta'e yeroo kana natsaaninnatii kun eeggadhu yoo ta'e maalan godha? Ati simmeettee qamisii dhedheeraa surree dhedheeraa kana uffatta maa'inni akkanaa maali? Eeshi bakka eeshi maal maafiyyuu mee akkamii riyaan taane fana deemuun barbaadu? Kanadhaan siin jedhamee mucaan tokko natti dhufeechaa na kana siin jechuun barbaada. Amma mucaan madaamii yoo viidiyoo kana keessa galee rakkoodha natti kaatti madaamiin kiyyaayyuu bakka amma kanadhaan siin jedhaati mana gurgura madaamii keessa jirta surree keessatti innaan qoshasha madaamii gattuu keessa buusiiti gatiiti qamisii bareeda uffadhu tiishartii bareeda uffadhu siin jedha. Eebbifamee chaa'u ayyaanicha siif haa baay'atu.